Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu. Har'a immoo ganamaan ka'ee ciree qopheessuudhaaf akkuma argaa jirtanii ani kasala irratti hojjedha. Kasala yookiin ibidda irratti hojjedha yeroo baay'ee sababni isaa istoof irratti hojjechuudhaaf ibsaa gahaa waan hin qabneef yeroo maraa ciree keenya ganama kasala ka'ee qabsiise sana booda ciree hojjedha jechuudha. Kasalli erga naaf qabatee booda har'a ciree keenya kanan qopheessaa jiru firfiriidha. Firfirii kana killee wajjin hojjedha waan ta'eef amma shunkurtii mummuree wantoota tokko tokko jedhutti killeen akkanaaf bilchaatuuf killee kiyya abiddarra godhee gara shunkurtii muruutti deebi'een jira. Amma immoo shunkurtii muraa jira jechuudha. Namoonni tokko tokko kattafa yookiin cira jettu akka naannoo keenyatti garuu mura jedhama. Haa ta'u malee egaa akkuma argaa jirtanii timaatimii shunkurtii murachuutti jedhe amma killeen na bilchaatutti egaa anuma duukaa bu'aa ciree ajaa'ibaan qopheessutti deemaa jira. Ciree firfirii ajaa'ibaa qopheessutti deemaa jira. Egaa shunkurtii muree xumuree amma immoo saaniin qopheeffachaa jira. Sahaanii qopheeffadhee immoo timaatimii muruudhaaf xiqqoo ishee gidduu ishee baasaa jira. Haaluma isin argitaniin timaatimii koos muruutti jedhee asirratti waa'ee timaatimii kanarratti timaatimii namoonni baay'een hin faaqxu akkasuma kaan bulleessitanii akka koo kanatti murtanii fayyadamtanii isin jirtu. Inni akka filannoo abbaattiin isin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii killeen koos bilchaatti sahaanitti fudhadhee jira. Amma shunkurtii distii kiyyatti naqee jira. Shunkurtii kana xiqqoo ishee hidda keessa gaggaragalchinee bishaan fixattee booddeetti zayitii keenya itti godhanna. Turtiin keessanii anuma wajjinaa ta'uu isiniin jedha. Amma zayitiitti godheen jira. Zayitiis wantoota tokko tokko barbaree zayitii waan hundumaa akka nyaata baay'ina nyaata hojjettanitti itti fayyadama. Ani amma firfirii kana kanan hojjechaa jiru ciree ganamaatiif qofa waan ta'eef xiqquma na barbaachisa. Kanaaf zayitiis xiqqumaan fayyadama isiniin jechuu barbaada. Egaa daawwattoota keenya anuma duukaa bu'aa isiniin jedha. Timaatimii akkasuma barbaree sitti godhee akkanatti xiqqoo haga bilchaatutti sochoosaan jira. Agashiin xiqqoo ishee bilchaatutti timaatimii hin faaqne hani nan muree bulleessin muree timaatimii akka filannoo keessaniitti inni kan faaqxanis akkasumallee bulleessitanii harka keessaniin kan murtanis akka filannoo keessaniitti garuu filannoon koo bulleessin muree jechuudha. Aduudhumaan muree yeroo tokko tokkos yeroo nyaata baay'ee hojjedhu kan amma xiqqoodha. Yeroo nyaata baay'inaan hojjedhu immoo timaatimii nan faaqa. Amma akkuma argaa jirtanii kallasiin jira. Ergan qolla'ee jedhee booddee bishaan xiqqoo bishaan ho'aa xabitti godhee kallasiin jira. Sana booda immoo buddeena kiyyaa gara itti kukkutachuutti deema jechuudha. Egaa haga bishaan sun danfutti immoo killee kiyya quncifadhee xumuree tan jira jechuudha. Firfirii kiyyas buddeenatti kukkutee maal jedhee haala kana fakkaatuun killee kiyya keessa goggodhee firfirii ajaa'ibaa ijatti kan baay'ee das nama jettu yookiin bareeddu haala kana fakkaatuun baaseen jira. Egaa koottaa nyaadhaan isiniin jedha. Ganama ciree yeroo qopheessinu ciree daddafee nuuf qaqqabuu danda'u qopheessuu kan akka firfirii namaa dafee nuuf qaqqaba. Istoofitti hojjechuu baattanis kasalatti hojjettani. Amma immoo kunoo abbaa manaa kiyya wajjin wal gurgurshaa afaan wal kakkaa'aa taphachaa nyaachachirraan isiniin jedha. Isinillee koottatiitii ciree ganamaa nu wajjin fayyadamaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa ciree ganamaa kana erga fayyadamnee buna keenya dhugnee gara hojii keenya